Nama dubbisu fadhaati. Deemi TikTok yalaan deemi gatu kan doko. خجالب ساقون نمجيني بيها Ha? خجالب ساقون نمجيني بيها Mayo? Mad? Eh? Al shabakana jirtu? Abona taas ere? Oi. Deemi qotu jete. Qotu waa. أنا ومتى كفام بروح هنا أما Jolle lamaan. جولنا ما أمزان برباد جرتون بسا جولنا سبرا ما تساني مين Ayyee lameen. لا دبالنا دبيت سباسة لكي فلو مي asmana sagala jalan di gora. Jolle bila kisim. ده متى كده فوقتك متاعنا سيف تسمي ده متى كده لا أوكي يجولن أدرى تلفا خليه مشاورة خورتي مشاورة بس أقوي ما كنت كلا لا جولنا مال ده إبسا جولنا مربان كم برباد جولنا سبرا كنت تساني سوا ولا لا إيه دبال جولن تو ممتمك أكاتي بيتوتي أفوري ثانك يو أفوري دالا سدي في إيرا توكسا يا No, 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 no. No, no, no. Ana afuri. Ana afuri. Ana afuri. Ana afuri ni أنا gurbata. ما بنسى وجاه سوا قوي أنا اسمع كده ولا تنقوي مني مالتي Jechuun isinii fadda baafna kaa ijaana ولي قال قوي ده لا jedhanii. أفوري في جروبات أوكي رقمي Eh, ولا رجع هاي إبسا دالا أفوري في إيرا تك يس dhiirri isaanii wajjin shani dhalaan lama ta'amma dubbifne tana lachuu أيوه akkas lamaa fi lamaan ni yaate dalagaa yaate jette ijoolleen ammoo dalaga Okay. geeffatte jennaan dalagaan geeffanne kunoo isin dubbisiisaa jee dhalaa lamaa yaate san akkasitti tumamte san akka malee tumamte san tuutu deeme si galee فيادي أنقل ما بربادية فيادي sanii dhugumaan dalaga ergattammoo dhugumaan nama isaanii fira faamilii geessitaniidha dabaruu barbaanna si galee فان بريد أيه ijoolleen اتفقوا saammatanii fudhatamtee jaaniiti dhiigaarra yaa'a wanni san dhugamu lubbuun duu jirtii jan harmarra hunda waraananii ijoolleen san ni dhiitemoo lubbuun jirtiidha sanii ni akka jirtu nootti mu jiran si galee فيادي أما جولي لمان جولي أفرنت ممتسن كيس على ما بريقرتي لمان ترى في أبان شيء قراني جرادي قرو مالك ترى بنسا ولا لا akkas أنا ما كنت يجي يقدام مالي همزة ما يقولك كنت يجي يقدام مالي جولي لمان كنت سنة أبر بانو ركون كبو لمان أنا في أبان بريتي دبني أمل لي هركساني كسي قرتو تنا في دان كنو لك سندل كتة قبل تيف مو أمتا بلا خنا الرخا بلا نمو اللي قدام نمبر بادو أسرع توف نتوف ركون Ilfa. okay kana bootes deebin oo Deemta walii kootu mjaaratti ijoollee lamaan sabira jirti. Ijoollee lamaan riyaad deemuudhaaf irra kaa'amtee deemaa jirtu. Irratti wal. okay edaas deemaatuma jirti ijoolleen ammaas deemuma jirti eega edaati Ijoollee karaan mootummaa jira, taftishaa jira saniif bultee bariisaa irraa fe'amuuf deemti. Amma immoo ijoollee dubbisu barbaadan ijoollee dubbisu. warra waa diidaa istaraa jiru irratti walii gaafadhu Yookaan immoo- qaamni jiraatiin bikka takka jira. tasgabbaa'ame haa tasgabbooyinu yaa jara keenya ijoolleen tuni namaatu irraa kafalu riyaadii xisaraa riyaadii deemu deemtiimi Eeywa, namni irraa kafaluu deemu san dubbiftanii isin dubbifne waliigallee fixanneet. lakkoo isan naa kanna ijoollee irraa Maaliif kafaluu sii kannina gisee ijoolleen deeyte viidiyoo sii kannina. Maal irraa feeta? Irraa kafaluu deemta? obboleessa kiyya bar nagaa obboleessa kiyya Nagaa qabbaneessuun barbaaddan akkas hin ta'e nagaa barbaanna nagaa bas jirra nagaa bas jirra qamar laal manuma kee keessa ta'anii faamilummaan ta'e barreeffama asiin habiibi dhagee asalaati tolchan okkeedha. dhageeffadhu barreeffama asii keessaa naa dhufaa jira sagalee keessaa naa dhufaa jira ragaa keessaa naa dhufaa jira qamar wal kabajnee adeemnu Hin kabajnu. Dhugaa jirtu natti himi nama waa narraa qabu narra fiji. Kabajaan hin jirre kuma cimaa soitan duuba yoo kabajaan hin jiran akkamii waliin jira maal jechuu qabar Abaa kun gurbaan gaangistara bar nama dhiiga nama dhugu godhe. Karraa mana kaasanan. Isaan irratti annatti aananii. Gaazexeessariin alatti hin dhokatu bari keessa gabbee akka Hamzaa kana ta'e dubbata. Laakiin ammoo walitti shaakkisiin hame. Yaa obboleeyyan kee walitti shaakkisiin hame. jara keenya kana gono kutaka ibsaa mee dhiisaati qoy ibsaa jara kana walitti dhiisaa mee naas ninge mee walitti dhiisaa Ibsa. Deemiti. Dawwali. Ijoollee amma ijoolleen lamaan dalagaa yaata kophaa. Ijoolleen tun wajjin bakka takka jirtu guruppiin takka nam saddeet ijoolleen tun bira dhufte dhageeffadhu si fidima. Ijoolleen afurii dhageeffadhu. Hamza Alaa afurii fidee takkaame. Hamza maaliif ijoollee maallaqa irraa kafaluu deemtu obboleeyyan maallaqa irraa kafaluu deemtu san maal dho'isitan maal hin citiin bakka san jirtu
Asinis lagi. Grupi dansi ko na ako. Messenger. Messenger kana godi ka. Kuno messenger kana mi godi ka. Kuno. Ayah kereta. Akawakawat. Grupi godi. Awo kamar kenya rabbi su musdadu tayi mo kamar. Opsi muti gorodo omani. Muti gorodo hunti kaysa godi gasti gara takon batina. Gizin da bina sini da barsa. Grupi na godi. Mana tap ko pring gora family hunti kaysa no. Hamza ati videoon cufatin mootiin qabbatin duubatti shira xaxxanii azzachaata waan taateef akkanumatti taayati. Nu biraachin deemina. Nuti shirra kan barakama maaf jam barakama mucaa Sibo yoo gastii tanarraa gabbuune maali jaalibsa afaan oromootiin eega walii galuutin. Laki wali kenya bar. Anjee maal barbaadu jirta misee. Lala yoo gabbuune maaltu ta'a? Lala maaltu ta'a? Humantau. Humantau. Suuteen walii galaa maal Inni kun jaalibsaa inni kun yoo badii fitti hin beekne bakka tana Oromoo qofaa jiru. Mucaa kunuu as bahe maaliif fuula isaa hawaasa dho'isa? Yoo waan fedhee lindoosa maaltu si galchate? Abo kamar rabbi su musdadu mo guddate asu jirta maal taate sa nama kuma takkaaf dhibbota baas dhaalu jira bar. Maal taate? Qaanyiidha. rakama mucaa miti joora maal kamartiin baafadde olti bakka mundeeks. Ayye. Baafaddo jedheeme. Akkana isaan hojii yaa'e. Mee nama tokko burqaa jalaa bu'aa. Freedom. Munaati jesiin ol deebisaa mee. Oguta kalaal wayin siddaama jaalibsaa. Laal warri isaanii miqaayyedha. Anaa beeka yoo ijoolleen afran tun akkana qeessi irraa cabe anaa adreesa warra isaanii beeku isinii kana xiyyaa qabar jaalibsa. Anaa warra isaanii beeku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkaan jeeti. Ayye. Dalagaa tana fitti amantummaadhaan dalagu jirraami. Abbaa miyyoo isin dubbisiifne ijoolleen tun ijoollee warra tokkooti isin hin jenne. Kadeemu jirtus tajirtus isa sanirra dawwalee jaalibsaa yoo adda baafatee ijoolleen tun taadeeraa taaboo ta'e isumat. Qamar. Ayye. Dubattee moo dhuman? Dhumatti. Oomani ooma sin dhuman. Qamar. Biyyoo maali hayyee waan irraa? Qamar. Ijoolleen amma lamaan sibiri jirtu dhumatte. Obboleessa kiyya yoo dalagaatti. Haya. Yoo dalagaatti hin arkin. Uummata Oromoo irraa walitti qaqqabnee atilleen haqa kee irraa sii galchina. Waan dhaqee naa qabdan hin jirtu kun adeera ijoolleetu kun. Hageessa jiru kun adeera ijoollee itti naantan. Warri miidiyaa kun. Qamar tasgabbaay biraazar tasgabbaay qamaroo tasgabbaay. Kana sirraa guunne tajoollee lamaanii sirraa guunne dhiisi bira kuti. Haya. Ijoollee lamaanii fi mucaaree fuudhii maaxaan geessaa naan jette sanirra jirra malee tana lamaan sirraa guunne obboleessa kee. Akkana kun kanatti akkana deemu kun jaalibsaa kiyya na baaftu. Kalaas keessaa daqiiqaa muraasa keessaa narraa bahi moodoo kanaa. Kalaas warri mudataa kaan nama buusaa kaan nama galchaa mana hoogganuu hin danda'u akka kanatti. Dhageeffadhaa. Daawwan hin dhukkubseen biraazar. Amni. Ayyee amma ijoollee lamaan qofa barbaanna Qamar. Rakama kudha afurii irra dawwale ijoollee lamaan dubbisi bas waan biraa maal irraa ibsa. Raqama kudha afurii kam? Ka Itoophiyaa moo? Asitti argamu yoo. Jaatamii jaha ka jaatamii jaha. Tajaajila mijaa. Mobaayilii jaatamii jaha. Okay. Masuudii keessaa baanteeti? Egaa suudii irra dawwale ijoolleen isa bira jirti ijoolleen isaa sawwaaqa isaatti turu yaa xoofu deemaami. Irra dawwale ijoollee dubbisi ati. Kana walii galuu dadhabne laal bakka tana walii galuu dadhabne naaf isin. Akkitti walii galuu dadhabne. Kana walii galuu dadhabne bakka tana bakki naaf isin walii galuu dadhabne. Hamza asirratti waliif galuu dadhabne. Wanni itti walii galuu Obsa rasiidhaan gurgurama. Jaalibsaa lakkoofsa kee miseenjinaan na argiteefi. Lakkoofsa kee jaalibsaa na argiteefi. Mais serait-il dans son ahora es warra tabasi tin banne imtias bias kese jira khair jawala Kuno erge karaa gabaabaa ergeen jira si. Messenger irra si erge ilaalan. How's it going out there?
لا إله إلا الله مالي شورر كان تنانتو يا أخي ni harum sani bar ni harum sani itu ga jalalan ada bani me wana fage ni mai na ko ألو وعليكم السلام أيه ها Ijoollee mucayyoo diimtuu kan garree miti. eenyuti Kan gartee ijoolleeti abbootii isaanii guutuu sirraan fide abbootii teenya. abbo ati eenyu dura Ijoolleen gartee ijoolleen takka isumaan ta'a takka dhiira. ama shaamiteeti Dhaabbata sirraan fide baasiitis abbaa ijoolleen. ama shaami dhagee fedhe walii agallume ijoollee mucayyoo teenyati adeeraan taa'aaf jette si dubbisiise amma adeeraan taa'aafii jee gurbaan sanirraa finne haadhallee dubbifne dureellee ta bira jirtu eessumaan taa'aaf jee fixanne san ijoollee lamaan dhiisi rakkoon qabdu bira kuti sanadha Sadii ijoolleen baratamaa achi laalama duree tokkotti takka jee. dureen ta jirtu haa taa'amma dubbisee dureedhaami achitti Asaan duniyaa Duri lama jirti. dureen lama hayyee duniyaa fi asaantiin dubbiseen man aboo duniyaa keessa jirtu jechuudha. mee ijoollee afran san maqaan haa isaabi shamarran afran san Asaan takka jee. asaanti takka Faaxum haaxum lama duree. dure Ijoollee sadiin takka. okay golatoomi ta warra machaara sanoo Tawarra machaanaa kana isin dera Akkan madaran isin dure reeti hayyee imaana hayyee garuu namaa tokko. hayyee Kana akka isa seente gwaayee hayyee waan gootu ni qabdaa. waan gootu hin qabdu Akkana miyyoo takkitti tan agartee amma fakkeenyaaf miyyoo tan agartee abbaan akkana yee maallaqa isiin ittiin deemtu qarshii kuma torba barreessin aan jee. hayyee Isii irratti torba barreesse miyyoo ta'a irratti illee saddeet barreesse. hayyee Miyyoo tan agartee maallaqa kuma torba jeen yoo jeese kanani ijaan irraa fuudhu yoo ijaan irraa dhabdi. Yoo noolii makiinaa irraa falanii dalagattu naa dalagattu jee. hayyee Akkana jee isaanitti illee hime. hayyee Abbichi kun immoo gartee deebii gartee immoo yakkammoo waan tana gartee namni dongoon jirutti oofee amma gartee gisee ijoollee ta'an san tuman hayyee isiinis keessan makamte hayyee miyyoon guddoon san. okay diimtuun san Amma teenya san silaa akka fadhanitti fagane silaa teenya dhaggeeffadhu. hayyee Nan dhukkubsine. tole Isii takkittii san qoftii na dhukkubse maleen. okay galatoom duuba ijoollee arraan tana amee amma shaamee wani si gaafadha ijoollee arraan tana hamzaa fi qamar kana akkanatti shamara rifaatuu dhabee shamaraaf diinummaa akkasiisan godhee akkasi boochise kana mee ati akka nama tokkottu akkam jettaan mee ijoollee tanaan mee Wanni jettuun wanni gartee ijoollee kana irratti dalagame. Maallaqa asii dhimma ijoollee adiira ta'uu san. hayyee Kana hunda badii ijoollee sanii fidee beekadhu. Ilmi namni miidiyaa kana raawwan qabuu malee. okay amma tanuma warra machaaraa san nuu baaftan iree amma san barbaanna Deemtee barisiinis deemtuusi maatii qabdiimi namni kun akkitti deemte dhaggeeffadhu siif namaa. hayyee isaa tumsiisee jechaa jiran ijoolleen si beektu Dhaggeeffadhu adeeroon hin tumsiifne. hayyee Yaani fakkeenyaaf gartee mijii yoo beekadhu namni tokko gartee dhugaan nama gootu malee irra diddibaan nama goositu. yaa Mijii yoo san imaan akka namtee yemmuu isaanummaanuu gartee kamarummaan mataan isaatu hayyee suuraan tun gartee tajaajilatti ergamte ijoollee teenya inni alatti ergeen illee hayyee osoo suuraan tun illee maalirra biyyoota nokka keessa buutee hin jeen hayyee aboo dogongora irra keessa buusanii naan jee. amma ta dongoraa biraa kunno dogongora jenne kotti bira amma duuba ta dogongoraan keessa buute miciyyoon san eessa jirti faaxumaa fi miyyoon san eessa jiran faaxumii fi miyyoon san Faaxum takka jee. takka Ammallee biyyoota ta'ina taa'e madaadaa dhiyyaati. lama eessa jiran ijoolleen san Taadaa dhiyyaata maqaa hiyyaan dheete isa bira. hayyee Dalaga deeman isaan mara tokko dalagu jiran. taankii ulfaadhu dalaga deeman malee Faaxumii fi Ikraam ijoolleen amma fakkeenyaaf gartee namni wanni tun garuu waan irraatii miti. hayyee Wanni tun waan irraatii miti. uleen tun Amma fakkeenyaaf suuraa tana hayyee ulee tana fakkeenyaaf gartee biintuu irra naqee suuraa jalatti ergi. hayyee Wallee bal'ana soo ilaal biintuu irra naqee ijoollee suuraa nutti ergaa hin jenne dhufanii resuutii keessa jiru. hayyee Ijoollee teenya tana gartee aboo ijoollee tana gartee maallaqa asii gadi damaanaan furadhee kuma takka na gargaaraan jeen. hayyee Silkiiti jedhamee laa kaasuu deemsaa nuti. hayyee Abbootii gandaa mareechisanii gartee hattaa namni hundi warri gandaatiin silkiin laa kaasuuti. okay ulfaadhu amma kana bira naa kuti ilaal habiibii kiyya ama kiyya shaamee kiyya shaame kana bira kuti ijoolleen lamaan tana warra machaaraatii fi faaxum dalagaa deeman
Akka taate seemu ijoolleen tullaa eega gartee akkana taate suuraa kana beekadhu akka wanni miidiyaa irra guddate isaan gartee yaanii yookaan akka piraankiin goonee gartee isaan jala erginee maallaqa irraa buufnaaf dalagan ogguusii. Dalagan eega dalagan booda fakkeenyaaf gartee suuraan miidiyaa irra baate. Ijoollee tana sadeenuu gartee fakkeenyaaf damaanummaa eegas booda gartee fakkeenyaaf faatuma yanni asaantiidha ijoollee hunda jechuun. Eega gartee damaanaas gadiitis na amantan. Abbootiinis eega silkii kaasuu diddee. Dhiisaan jeen kalaas maallaqa irraa habalaa hunda. Kamariis itti dhiise. Hatta sabayyaan tu dure tamma hote san gartee miyyoo diimtuu torma chaanaa kana. Isiis gartee nooli irraa hin kafalaa dhiise hunda dhiise kamar jechuu. Kamar eegatti dhiise fiidiyoon deemu jirti qabaddu. Kamarummoo itti dhiise wani tun gartee hara torbaan tokko geesse. Edda fidan. Ijoollee immoo ittuu dhiisanii maqaa dalagattuu saniin gartee fakkeenyaaf dalagaa irraa kan jenni itti dhiisanii amma guyyaa kalee gartee ijoolleen tun silaa tumamtu. Guyyaa kalee silaa fiidiyoon tun ol baatu. Guyyaa san ijoolleen tun yaati dalagaa fakkeenyaaf tana dura jechuudha. Guyyaa amma dubbii dalagaa. Galatoom ulfaadhu Yaani fakkeenyaaf mijiyyoo diimtuu sun isaan kana keessa seenuu osoo ijoolleen teenyaan akka taatee isin keessa naa jiraachuu baattee dura boosittirraa. Okay, galatoom ulfaadhu. Ijoolleen tun walumaa galattu dalagaa deemtee dalagaa jirti jechuudha. Ijoolleen dullaa toora machaara san. Toora machaaraatiif faatumtuun dalagaa deeman. Laa isanii dubbii dabaafadhu. Toora machaaraatiif dure taata silaadaa biyyaa san irraa kafallayyaniiti eeda bahan. Siigalee. Taamita dalagaa deeman tunoo. Ta dalagaa deeman laala ijoolleen teenyeeti ijoolleen teenyeetu na hedduu ta'e ta'an nam saddeet ijoolleen maqaa kayyaana isa bira deemti. Laan nuti wanni raasoynu ijoollee afran tumamte bicha raasoynu tabiraa keessatti naqin. Afran tumamte. Fakkeenyaaf takka miyyoo Oromoo chaanaa sani. Akkasi. Takka asaantu. Akkana. Takka duree takka faatumii. Faatumi asaantii fi dureen ijoollee bira jiran qamar bira jiran ammaa dubbise. Abokkeen jeeti. Miciyyoon qamar bira dubbiste. Asaantii fi duniyaa jira duree fi faatumii deeme maqaa waliin. Dhaggeeffatu siif hinima. Ayyee. Maqaan tokko haa ta'u malee amma ijoollee jirtan amma dubbiftisanis. Ayyee. Kanuma daadii yaada amma dubbiftisanis. Ijoollummaan tumamtee wajjin jirtu tabiraan nu dubbisiisan malee. Ni jirti lakkata jirtu siimuu narraa baasa. Duuba maa dubbii waliin leeyita ama shaamee please. Way. Ayyee ijoollee afurii ama shaamee ijoolleen afurii afaranirraa dureettiin eessa jirti asaantiin eessa jirti diimtuu warra machaaraa eessa jirti faaxuma eessa jirti tan addanaa baase takka takkatti dubbii gabaabsika. Injee dhageesse. Ayyee. Faaxum dalaga deemti takka jee. Faaxum dalaga deemti ulfaadhu. Asaantiin isaan bira jirti. Asaantiin isaan bira jirti thank you. Ta'urra machaaraatii fi. Ayyee. Dureettiin tataa biyyaa san. Ayyee. Eeda makiinarra haamanii kutan. Eeda makiinarra haaman kararee addeeman. Kararee addeeman. Akkana galatoom. Eenyutu irraa kafaluudha kararee oofe deeme. Mucaan gartee ta'a miyyoo daadii yaa sanarraa kafaluu deemuun. Kanuma daadii yaade mucaan. Ta warra machaaraa ta'u irraa kafalu deemu. Ta warra machaaraa habooyisiiti. Habooyisiiti eessa jirti haboon? Reyaa jirti. Na dubbisiisuu ni dandeessa narra bantee amma jawwaalumaana. Ani si dubbisiyoon sin jeeniin kijifi. Okay, qamar faana dubbisiisuu ni danda'anii? Qabanniin gaafa ni dandeenyaan yookaan nyamirra isaanii miree walii gallaanu. Akkana naa dubbisi jiin. As dubbisiisu dur qamaree. Akkana galatoom ulfaadhu. Yaani fakkeenyaaf. Haboon gurgurus godha haboon gurgurus godha. Godina deem walumaanuu deemaa kottaa guruup idda wali deemi qamarra gabbani qamar. Wanni sin jecha barbaade. Fakkeenyaaf ijoollee sadii ta'an taatatu humna teenyisan. Ayyee. Mijiyyoo uummata kittiisan gartee. Ayyee. Isaan dhiisi. Fakkeenyaaf gartee miyyoo akka feetetti mataa xiyyaa gartee bakka bu'eeniin kaafadha badiisi. Ayyee. Maaliif jennaan gartee ijoollee keenya tafira xiyyaa sirra miyyoo isaa hin dhukkubseen sin jeeboo. Bar ulfaadhu galatoome sin jenne ati bar dhugaa himtee bar amma. Ati dhugaa baaftee bar. Oobsi ijoolleen guruuppii na goote oobsi. Sittiin deebi'a.
Hello? isin fatir bus jirtu obsi amshame dingola Ha? dabakaran jirtu Okay, rakkoon qabdu shabakara jiraachuu baattu si bilbilli tisaalan qabdu kakallatti. Fidi lakkoofsa. Obsi lakkoofsa naaf itti kan. lakkoofsi namarraan fidee dhufa obsi. Yalla namara naaf itti. wanti shabaka wayin Uummata kiyya amma waan beekuu qabdan ijoolleen abbaan itti mul'ate haati itti mul'atte ta'eessuma ta'uufillee agarre dhumatti ijoollee lamaan amma ta barbaannu takkittii deemtee fi mucaa mixiyyoo warra machaaraa sani. Obboleettii asirra jirtu obboleettii teeti moota gaafatu deemtu mucaatu obboleessa keeti. Eenyu? Mucaatu obboleessa kiyya. Akkasi mucaan obboleessa keeti ruumi? Ilma adaadaa kiyyaatii kalaas obboleessu manaata. Viidiyoo nu boonuu dandeessaa? Ni danda'a. Hijaaba. Bayi viidiyoo nu. Jaalibsaa waan gaafattu qarshii meeqa irraa kafaltii gaafadhu hagasuma qofa gaafadhu isiidha. Rakkoon qabdu. Walumaan dhageeffannaa. Bayi viidiyoo nu hayinu. Hayyee. Hayyee. Taphata godha mana koppiling godha. Mana koppiling godha family. Akkee hoosimu. Obsi namaan dubbisa xiqqoo tole. Yalla dubbisiiti. Ayyee. Tole. Eenyu? Oo. Ati ijoollee isaati? Harargee lixaa. Harargee lixarraa hoo? Aanaa hancaarii calalaqaa. Tanga ayyee ulfaadhu. Mucaan obbolee adaadaa keetiiti. Eenyu maqaan isaa? Simmenyaw. Simmanyaw. Simmanyaw eenyu? Laali ibsaa. Simmanyaw eenyuutiin jee? Na dhaggeeffadhu ka dura siyaa ibsu. Barra abbaan isaa Simmanyaw eenyuutiin jee? Simmenyaw. Simmanyaw eenyuutiin jee? Eenyuuti? Mana maaraan beektiidha. Manuma qaamaraa deessaa siin galleessa. Simmanyaw eenyuuti mucaan? Laali ikkoo na dhaggeeffadhu ka ani mucaan kun ilma adaadaa kiyyaa ta'uusaa kanan beeka Yemen irratti ani achitti guddanne waan ta'eef hin beeku nama hundaayyuu. Hayyee galatoome ati mucaa biyyatti hin beektu jechuu? Hin beeku Yemen irrattiin achitti naan viidiyoodhaan ummaan tiyya wal na agarsiiftee isa dubbisi fira keeti naan jette achitti hin baradhe malee mucaa kana qara hin beeku daa'ima waggaa 5 ta'eetiin biyyaa ba'e. Nani beeka viidiyoodhaan walitti haasofnee jirra gizee Yemen jiru. Okay, hayyee rakkoon qabu. Maallaqa meeqarraa kafale warri? Warraa miti anaa fi hiriyyaati takka irraa kafale ani birrii kumaan erge birrii kumaas Dubaay erge isiin immoo Saawudii irraa birrii kuma ergite. Hayyee galatoome. Ni jira wanni kun dhugaa? Hayyee Hamzaa dhugaadha jee galatoome. Meeqa irratti hafe siin jaan? Birrii kumaa fi 700. Birrii kumaa 700 irratti hafe. Akkasiin jaanii? Waliigala 300 fi 700 nuun jedhanii nuti immoo ji'aan kuma arganna waan ta'eef. Amadale gurbaan birrii kumaa 700 dhiisee fiitiin jiraa nuun jee qamara. Okay. Mucaa kee ammaan tana irraa kafaltee bakka inni dhaquu feetu ni geessifatta? Mucaa keessan. Birrii kumaa fi 700 irraa hafe kana moo? Si dhiise jee dhiiseef jee. Okay, eshi. Dhiisee fiitiin jiraa jee. Hayyee haa galatoomu. Okay. Aboo qamar. Ala. akkanuma Mucaan hangari yaaduu meeqa? Warri isaa meeqa? dhiis isnii godheetiif hin jiran. Galatoome ulfaadhu. Isnii godhuufi kan natti himte. Anillee si durseetiin itti hime. Dhiiseef jee mucaa. Mucaan ammas hin biri jiraa? Egaa makaayada lolusanii bar. Mee as baasee haa dubbisanii. Awon nuti bitti nuti jiru bakka biraati irma keenyaadhis haa bikkatti hin jaallu. Okay rakkoon qabdu. Mucaa kana na bira haa dhufu. Noolii meeqaan dhufa hangasii na bira hangari haatta. Hangari haatta. Keeysan siimu.
akhi isa naamtu le rakkoon qabdu. Rakkoota kan qabu kun jechuu basiita ijoollee dhalaadhaa amma jirtu tana haadha qabu amma isaa tanaan dhaqqabsiisa. Ijoolluma lamaan gartee isin barbaadan tana hojjaa deemu. Bira dhaqee asii dawwalu Tole rakkoon qabdu. Obboleettii Oromoodha mucaan. Oromoodha. Oromoodha mucaani. Maaliif maqaan akkasii buufa? Maal jette? Maqaa maaliif akka akkasitti baaftan? Warri dur maqaa akkanuma namaa baasaa miti ree anuu ammaan jijjiirradhe. Ay isin warra Laala kunoo. Maal jette? Laala. Arke. Tole arke ayyee. Okay. Ati amman qabdu waan irraa kafaltu maallaqa mucaa? Waati qollee taatu. Hanga birrii dhibba. Wallahi hin qabu ji'aatti birrii kuma fudhannaa miti kunoo sanuu ganaa ifaan dhufe ji'a afurii baran hedduullee hin dalaganne. Okay. Mee namni irraa kafalta mucaa kana faamilii namni keessa jirtan ka jala jirtan ka gubbaa jirtan nama 700 kana keessa 700 kana keessa birrii 700 namni irraa kafalume. Maallaqa 700 namni irraa kafalu. Takka ijoollee waatii dawaasir jirtan namni mucaa kana bira naa fuutan ijoollee tana bira birrii 700 miti mashaawrichi keessaa 100 takkaa fi kana ijoollee waatii dawaasir jirtan namni naa fuuta mucaa kana. Ijoollee waatii dawaasir jirtan. Waadii dawaasir warri jirtan naatu irraa kafala rakkoon hin qabu. Warri waadii dawaasir jirtan irraa kafali yaa warra ummata kana ummata mataan qulfiidha. Hogga namni taa'ee sagalee ta'ee fi waan isaa wadanillee isaan akkanuma deemuu beekan. Ummata caasa. Ummanni Oromoo kun kanuma akkasumas shuqulanii ubar takka takka. Qamar kun sirri jira ubar takka takka wallahi billah. Isin warruma isin shuqulan isin. Nama isin shuqulu malee nama kabajee isin wajjin akkana jedhu isin hin ta'u isin. Miskiinni isin hin ta'u wallahi billah. Okay ijoollee waadii jirtan namni mucaa kana fuudhume. Mee ani kumaa fi 750 dhiisee fi mee as bee qarshii 200 sawaan jooba bikka dalagaadhaatu ni jirti beekadhu as keessaa bikka dalagaatu meeqaa jiran ni geessa. Kunoo isiidhaan ni geessa hin jennee ni jin kalee moodeengat. Okay dalagaan ni jirti. Ni jirti ijoollee tani dhufte jechuudha tani deengadda irra dheeyitee jiraawi. Mashaawura hangasan amma sarraafaa keenya jalatti ergi ammaan saraan sefersii godhaa sarraafaa keenya jalatti ergi mashaawura hanga dalagaan geessusan. Lakkoofsa ijoolleen bira bikka dalagaa inni dhaqu sikkanneet maanatummaan dubbiftee dhufe silkii ijoollee bira dhaqu. Okay, meeqa fudhatta asiin naa barreessi hanga achitti qarshii meeqa fudhatta asumaan naa barreessi. Akkuma reebsan. 200 wayi guddaadhaa miti. Okay. Dalagaa geessiitii 200 na gaafadhu. Abaanuun irraa hin kafala siboo Oromoo teenyoo Oromummaa bar wajjin dhalanne haquun danda'a namni nurraa. Maqaa wal balleessuu dalagaa balleessuudha jaamteef malee wallahi kaniinan irraa kafale mee kunoo lakkoofsa tokko tuqadhaa jimmee warra jala jiru kun hoomaallee na kiyya kum diida malan jiraatin. Mee tuqadhaa mee lakkoofsa tokko tuqadhaa mee lakkoofsa tokko warri maallee na kiyya irra jiru. Maal jechuun jirti komantii ilaali. Ayyee ulfaadhu galatoomii. Amma wanni sirra nu hafe ijoollee lamaan bichaadha. Ijoollee lamaan argachuu hin dandeenye. Lamaan gisee wallahi haboo guruppii si godhe achumaan jechuu gisee gabbuutee guruppii godhe beekadhu isiinuu amma boodaas deebiti dalagarraa gisee baatu. Ayyee kalaas gisee isiin as deebitee waliin haasoyna rakkoon qabdu. Ijoollee lamaan. Mattee beekadhu biyyoota amma shaamee adeera ta'uuf isii wajjin jira. Namni jechuu taas jirtu tun obboleeyyan isaati diina bira jirtu Oromoo bira jirti. Waliin dalagata kana itti jirra har'aan tan ammoo gocha nuti biintoo ganneeyne saniin nama suuqannees dhugaadha biintoon nama suuqanneessitee santoo gongorre immoo diinaa miti nuti kana jalaa galaadha viidiyoo haayisiis yoo jaalibsaa kiyya Oromoodhaanii kun Tigreen taane.